Arkafuun kabajamtootaa fi jaallatamtoota daawwattoota miidiyaa Oromiyaa 11 akkam jirtu isiniin jechaa kun qophii sona guyyaati. Qophii sona guyyaa keenya har'aatiin keessummaa lama qabadhee asitti argama. Keessummaan kiyya har'aa Aadde Safiyaa Muhammad Saanii itti gaafatamtuu dhimma dubartoota waldaa hawaasa Oromoo Minisootaati. Obbo Jamaal immoo barreessaa waldaa hawaasa Oromoo Minisootaati. Isin lamaanuu baga nagaan gara miidiyaa Oromiyaa 11 dhuftan. Galatooma nagaan baga nu eegdanii baga nagaan nu yaamtan waa feertan. Galatooma baga nagaan nu eegdanii hojii boonsaa hojjetaa jirtaniif illee ulfaadha isiniin jenna hiree kana nuu kennuu keessaniif illee galatooma. Isinis galatoomaa dhufuu keessaniif mee gara marii keenya har'aatitti haaseen nuti mariin keenya har'aa hiriira guyyaa boruu ilaalchiseetiin hiriira mormiitu jira magaalaa Minisootaa kana. Mee Aadde Safiyaa isinirraa haa jalqabu hiriirri guyyaa boruu hiriira akkamiiti? Tolee duraan dursee galatooma asitti nu afirtanii carraa kana nuuf kennuu keessaniif hojii boonsaa haga ammaa hojjechaa jirtaniif illee galatoomfachuun barbaada. Itti aansee hiriira qabnaa hiriirri guyyaa boruu guyyaa jimmataa Oktoobar 29 sa'aatii 2tti Capital State'itti gaggeeffama. Hiriirri kuni mata dureen isaa Oromiyaa dandamachiisuu jedha. Seef Oromiyaa. Hiriira kanarratti akka namni keenya bal'inaan irratti argamuuf waamicha uummata keenyaa godhuudhaaf asitti argamne. Galatooma mee Obbo Jamaal wanni irra dabalte yoo jiraateef dhaadannoon hiriira kanaa maali? Baay'ee galatooma akeekni hiriira kanaa akkuma Aadde Safiyaan jedhan biyya teenya keessatti Oromiyaa keessatti rakkoon babal'oon waan deemaa jirtuuf namni Oromoo guyyaa guyyaadhaan akkuma bosonuu adamfamee waan ajjeefamaa jiruuf kanarraanis dabalee beelli akka malee waan guddataa deemaa jiruuf uummanni hojjechuu dadhabee manni irra gubatee rakkoon kun ammoo akka malee hammaatee addunyaa irratti immoo dhageettii guddaa mul'ataa waan hin jirreef sagaleen keenya waan dhagahamaa hin jirreef so manni biyya alaa jirus kan biyya keessa jirus akka wal dhageettii guddaadhaan lafaa ka'u keessattuu immoo Minisootaan Oromiyaa xiqqoodha jedhamtee addunyaa irrattis waan beekamtuuf wanni asitti hojjetamu uummata keenyaaf hamilee guddaa ta'a naannoo biroottis uummanni akka ka'uuf akeekni isaa guddaan wal kakaafnee namni keenya akka hojiitti bobba'uu fi dhaadannooleen achirratti dhiyaatan akkuma kaa'uu isaa kanaa wajji wal hidhama. Tokkoffaa Komaandi Poostiin akkuma Abiyyi aangootti dhufeen uummata Oromoo irratti labsameera seeraan alaa Komaandi Poostiin Oromoo irraa haa ka'uudha ajjechaan haa dhaabbatudha hidhamtoonni siyaasaa mana hidhaatii haa gallakkifamaniidha. Beela amma sababaa kanaan bu'aa jiru irratti mootummaan at least yoo xiqqaatee itti gaafatamummaa akka qabaataati addunyaan akka birmattuu yaamicha gochuu qabaadha. Yoo inni immoo matakkaan goone taate uummanni keenya akka walii birmatuuf kanneen irratti xiyyeeffannee addunyaan rakkoo Oromoo irra gahaa jiru waanuma kaaba Itoophiyaa irra haasa'u qofa otoo hin tahin waan uummata bal'aa uummata guddicha uummata biyyisan jireenya biyyattiitiifuu tole kan diinagdeen irraa burqitu irra gahaa jiru akka dhageettu kakaasuudhaa kan jedhu jechaadha yaadni keenya. Galatooma mee gara Aadde Safiyaatti deebi'a. Waldaan hawaasa Oromoo Minisootaa kun yaamicha hiriira tiin ala uummata Oromoo gargaaruudhaaf wanni inni hojjetaa jiru yoo jiraateef. Nuti akka koree tanaatti ji'a 4 dura koree tanatti haaree filamne san dura bara dheeraadhaaf waldaan hawaasa Oromoo kan Minisootaa hojii adda addaa hojjechaa ture. Hojii itti milkaa'es hojii itti milkaa'inillee yoo jiraatte akkuma hawaasaatu hojii mul'ataa hedduudha hojjechaa ture. Nuti immoo koreen haareenni kun gizeetti dhufne bakka duraan jirurraa haga tokko ceesisnee waan fooyyawaa hojjetna jenneeti waadaas seennee sagantaas lafa kaayannee sagantaa keenya saniin itti deemaa jirra. Ji'uma 3 amma juma 4ffaa keessa jirra. Waan hedduu jira wanni hawaasni Oromoodha hawaasa isaatiif hojjetu wanni provide godhu waan hedduu jira amma kana je'ee yoo dubbachuu baadhellee waa'ee manguddoo irratti waa'ee daa'imaa irratti waa'ee dargaggootaa irratti waa'ee barnootaa irratti waa'ee hawaasummaa irratti sagantaa adda addaa qabna san fuuldura bal'inaan akkuma kanaan dura ji'a tokko duras walgahii qabaachuu turre waldaa community Oromoo kan Minisootaa galma keenya keessatti ibsaa turre sagantaa nuti qabnu uummanni keenya kana dhaggeeffatee akka dhufee irraa qooda fudhatu ammallee ji'aan yeroo mara sagantaa qabnaa hawaasa keenya dhaqqabnee nuufi hawaasa jidduutti dildila jabaa tokko uumnee hawaasni keenya waan kanarraa akka fayyadamu waan hedduu waan biyya kana keessatti waldaan hawaasaatis hojjetuu fi hawaasni akka hawaasaatti irraa hirmaatee hojjetu waan hedduu jira san wal dhaqqabsiisuudhaaf hojii boonsaa hojjechaa jirra sagantaa baafannee jirra kanumaan gaa
uummanni keenyalleen asumaan dhaamsa dabarsaa fi yeroo waamicha gooneef yeroo walga'iin jiru yeroo immoo wanta akkatti ibsachuu barbaanne akka nu jalaa owwaatee humna nu ta'een wajjin hojjetu dhaamsa dabarsaa fi sagantaa hedduu qabna jechuu fedheeti. Galatoomamee gara obbo Jamaal deema. Obbo Jamaal uummata Oromoo irraa hidhaa fi ajjeechaan dhaabbatee hin beeku. Jaarraa hedduuf uummanni Oromoo nama hidhamaa nama dararamaa nama ajjeefama. Dararaa dhala namaa irratti fakkeenyaaf ilmaan Oromoo biyya Saa'udii irratti gahu godhamaa jiruuf gochisuu kanneessaa naannoo Oromiyaa keessatti adeemsifamaa jiruuf halkanii guyyaa raawwatamuuf hiriira hanga ammaatti akka duraanii hiriirri hedduu hin jiru maaltu hiriira akka hin taane dhoorkee moo hiriirri filannoodhaan adeemsifama ka jedhu gaafii kiyya. Filannoodhaan hiriirri adeemsifamu wanni filannus baay'een jiru waan adda safaan jirtu irratti xiqqoo dabalee gama gaafii kanatti nas jaha. Akkuma adda safaan jirtu nuti amma erga filamnee baatii afurii I think Juun keessa jechiin booda reefu hojii calqabnaa jirraayyuu. So tokkoffaa wanni nuti goone namni naannoo kana jiruun beekaa community waldaa hawaasa Oromoo biildingii isaa yookaan immoo jaarsa mana sanii akka inni haaramu baay'ee irratti dalaynee waan jijjiirama guddaa jira gara saniin gama birootiin ammoo tuyyuu uummata keenyaaf waan dalagamuu qabu keessaa tokkummaan hawaasa keenyaa daangaa malee murteessaadha. Akka uummanni kun abdii guddaa horatee hawaasa isaatti deebi'u jaarmoota adda addaa kan naannoo kana jiranii wajjin wal qunnamuudhaan nama itti yaamaa jirra. Kana malee ammoo akkuma yaadatamu Abdul Jabbaariin lawyer gaafa ogeessi seeraa biyyattii cubbuudhaan ajjeefame yaadannoo isaatiif waldaa hawaasa Oromootitti yeroo san reefuma koreettutti dhufnaa akka inni yaadannoon isaa taasifamne irraa namni biraas akkasuma mana dhaqa heddaramaa kan ture Dr. Hussein fa'a fakkeenyaaf biyya kana gaafa dhufe akka uummanni innis uummata keenya galatoonfachuu waan barbaaduuf qophii qopheessinee uummata isaas walitti hiinee walitti finnee jirra. So qophiileen biroo immoo kan kanaa wajji filamu kan biraata kan naannoo kanatti tattaaffii guddaa godhaa jirru keessa resolutionii tokko dhiyeenya kana mootummaan Ameerikaadha waan dhimma Itoophiyaa irratti hin baasa kan jedhu tokko irratti dhimmi Oromoo baay'ee achi keessa waan hin jirreef ammendimentiin yookaan ammoo tuyyuu akka inni jijjiiramu waan Oromoo akka inni ammatu rakkoolee silaabii Oromoo keessatti deeman isa amma waa'ee ajjeechaa laalchisee waa'ee command post laalchisee waa'ee gubiinsa mana uummata irratti guban laalchisee kan hundumayyuu akka dabalamu kan jedhu bulchitoota bakka bu'oota uummataa kan naannoo kanaa Dean Phillips office akkasumas immoo Ilhaan Omar warra Foreign Relation Committee keessa jiran akka isaan uummata keenya waa'ee sagalee uummata keenyaa dhageessan baay'ee dhiibbaa godhaa jirra. In milkaa'uu gaa dhufnee agarra. So uummanni keenya wanni hojii akka dhaabatu barbaannuuf tokko guddaan kana. Yeroo waan kana godhan foon kaampeenii jira telefoonaan bilbilanii xalayaa immoo barreessanii itti erganii ani jiraataa bakka kanaati konstituutii keetii kanaaf waan Oromoo itti dabalaa kan jedhu jechaadha. So tokko wanni guddaan irra hojjetaa jirru hiriira malee jira. Walakkaadhaan isin dhaabuuf osoo hin taane HR'n kun yeroo hedduu ba'a garuu HR'n bahu kun gara ofii fedhanitti gara dhiibbaan hedduu jirutti gartukkii tokko dabeetiin dhufa. Dhimmi uummata Oromoo yeroo hedduu dhageettii hedduun qabu. Erga bahee booda ammeendi goosifama yookiin edit akka ta'u godhama jechuudha. Kana godhuudhaaf bilbilaan kaampeen godhutti jirraan anaan jettan yeroo ammaa kana immoo dhalattuun Oromoo tokko immoo iddoodhuma san deemtee sagalee ta'uudhaaf dorgomuu jirti. Nuti akka hawaasaatitti isin akka hawaasaatitti keessattuu warri hooggantoota hawaasaa kaampeenii bilbilaatiin ala nama keenya achi qabaachuudhaaf waan jedhu irratti hojjetaa jirtan moo ka jedhu. Kani draft resolutionin yeroo hedduu otoo hin argine sadarkaa tokko irra gahee akka arginu beekamaadha inni maaliif akkuma tamma jette kana nama mootummaa kana keessaa cinaadhaan qabaachuu waan sirra jiruuf. Isa kanaaf immoo hawaasni Oromoo nu duras koreen nu dura tures boordiidhaan yeroo hedduu akka namni Oromoo bakka bu'aa ofii isaatii argatu akka baay'ee nama kakaasaa turani dhiyeenya kan akkuma jette adda amaaneen fakkeenyaaf amma dorgomaa jirti sadarkaa biyyattiitti federaalaatti filamuudhaaf nuti akka community non profit organizationitti nama endorse gochuu hin dandeenyu seerri biyyaan hayyamu. Haa ta'uuti ammoo uummanni keenya akka nama isaa bira dhaabbatuu fi sagalee keenya akka silaa nama biraatitti himannu nama keenyatti akka himannu baay'ee jajjabeessina. Isheenis yoo publicittuu hin ibsin wajjinis mari'anneerra ni gargaarraani akka uummanni keenyas gargaaru sochumaan jabeessuu barbaada. Gaafii duraatti nan deebi'a akkan irraanfannee biran tarre. Tokkoffaa hiriira akkati jetti sani akkumatti gaafattee filannoodhaan hiriirri baanu hin jiru. So lubbuun Oromoo maraatu walqixa jennee waa yaannuuf ka biyya keessa jiru ta'ee ka biyya alaa jiru ta'ee kan Saawuditti waa ta'u ta'ee kan Yemenitti waa ta'u Ijipti ta'ee bakka birootillee yoo ta'e
kan Saa'udii laalchisee karaa hawaasa keenyaatiin kophaatti asitti waan godhamu otoo hin ta'in waan Washington DC keessatti godhamu irratti baay'ee tattaafatamaa ture namni baay'eenis achitti hiriirri godhameera Oktoobar 1tti warra ijoollee Saa'udii warra hidhaman laalchisee asirraa immoo miseensonni hawaasa keenya akka dhaqan nama akka kaasaa turre namni baay'eenis dhaqee jira warri dhaqee kun hundumtuu galata guddaa qabu maaliif isaanitti mallaqa ofii baasanii dhaqu hawaasni isaaniif investimentii wayituun kennu so gama akka waan imbaasiin Saa'udiyaa Washington DC keessa jiruuf asitti yoo goones akkasuma mawayitii guddaan qabu bakka ulfanni guddaa kan qabu abbicha dhimma ilaalu biratti yoo godhame kan jedhurraa namni keenya akka dhaqu kakkaafamaa ture I think kun ittuma fufaa egereedhaaf illee kan jedhu wannaan kakku. Galatooma adde Safiyaa hundi dabaltan jira kanarratti. Kanuma akkuma obbo Jamaal jedhe irratti hojjetamaa jiraachuun isaa beekamaadha. Imbaasiin Suudiidhaa asiin jiru achi kan jiru kanaaf kan achi deemame kan uummanni keenya beekuu qaba. Uummanni biyya keessa jirulleen uummanni silaa Suudii keessa rakkachaa jirulleen kana beekuu qaba. Hawaasni Minisootaa keessa jiru hawaasa guddaadha. Hawaasa sagalee uummata isaatiif yerootti ta'u maaliif nutti callisan kajuu ullee kanumaan akka hin callisin akka yeroo hunda nu yaachisu akka hawaasaatti illee akka dubartiitti illee dabarfachuu barbaada jechuudha. Kan biraa hiriirri dhugaadha yeroon itti qabame sagantaan itti qabame yookaan filannoodhaan hin bahamu. Bakka sanitti haalli qilleensaatis ni jira haalli tokkos ni jira biyya alaa kana keessatti rakkoo hedduutu jira. Akka silaa rakkoon biyya keenya keessatti deemaa jiruun ilmaan keenya dhumaa jiran rakkoon adda addaa kanuma waliin beenu deemaa jiruun silaa galgalaa fi ganamallee masaraa mootummaa dhaabbannee iyyanne namuu fedha isaati. Ganuu hangam takkas bu'aa qabaa kan jiru osuma jiraatu haalli jireenyaatis osuma jiru waanuma akkanaatiitu faallaa ta'a malee irraanfannee yookaan immoo dagateeti miti uummanni Minisootaa yoon akka uummata Minisootaa bakka ka dubbadhu ta'e maaliif niin beeka yaadaa fi fedha uummata hunda keessa jiru waan hin beeku haaluma jireenyaatu kana malee takkaa uummanni Oromoo kan Minisootaa jiru uummata isaa dagatee hin beeku. Galatooma mee gara Obbo Jamaalitti deebi'aati. Obbo Jamaal Oromoo fi Oromiyaan yeroo kanatti haala hamaa keessa jiranii gargaarsa tattamaatiif qabatamaatu isaan barbaachisa. Lafarratti waan hojjetamuu qabutu hedduutu jira jechuudha. Hiriirri kun karaa kamiin uummata kana fayyaduu danda'a? Baay'ee galatooma. Kan hiriirri maaliif qabbanaa'e waan jedhullee gaaffii duraa keessatti waan kaafte natti fakkaate akka duraanitti namni baay'een bahaan jiru maaliif ta'uu danda'ee waan jedhu kaaftee turte. Akkuma yaadattu waggaa dabre keessa jechaadha gaafa Haacaaluu fa'a ajjeesanirraa jalqabee yeroo dheeraadhaaf uummanni otoo addaan hin kutin magaalaa kana keessattuu yoo xiqqaate infaakti torbanitti fa'a guyyaa lama fa'a gochaa turan addunyaa guutuu keessaallee. Yeroo hiriira baatu it requires some amount of resources. Tokkoffaa yeroo sirraa gaafata. Lammaffaa immoo yoo magaalaa tokkorraa magaalaa tokkotti deemtu isteet tokkorraa isteet biraa deemtu diinagdee gaafata. Itti deddeebi'anii yoo godhan mootu diinagdeen harkaa qabdullee gad xiqqaataa deema. Yeroon immootu yeroo baay'ee namni hojii irraa dhiisee fa'a deema waan ta'eef barataan barnoota dhiisee deema waan ta'eef continuously yeroo mara itti fuftee gochuu hin dandeettu so you have to get ready again so energy kan kee collect godhu sirra jira jechaadha baay'ee humna baay'ee guddaa itti fixxa yeroo baay'ee guddaa itti fixxa deebitee immoo waan sana irratti hojjechuudhaaf humna kan kee deebitee wanta gochuu qabda I think wanni ta'e kanuma natti fakkaata so uummatni walii dhukkubsachuu dhiisee yookaan hifatee yookaan jibbee waan otoo hin tahin really ijoolleen dargaggoon keenya yoo yaadatte amma bara yeroo san keessatti ijoollee dargaggootu waan hundaa qindeessaa ture qeerroodhaan jechaadha. Ijoolleen kunniin gariin yuunivarsiitii deemuu qabu gariin mana barumsaa deemuu qabu gariin immootu humnuma diinagdeetu ittiin hin qaban kan ittiin bahanii hojjechuu danda'an kun I think hawaasni keenya illee hubachuun akka malee barbaachisaadha. Isa rakkoo biyya keenya keessa jiru walumaa galatti Oromiyaa fi Oromoon rakkoo irra jiru kun akkamitti dhageettii argataa fi xumura argachuu qaban qabsoo itti fufuudha malee biraan jiru. Biyya keessallee biyya alaatti illee fakkeenyi tokko guddaan ani kaasuu barbaadu keessatti uummata biyya keessaatiif uummanni biyya alaa hamilee isinii ta'uu hin danda'a hirkoo isinii ta'uu hin danda'a sagaleen keessan akka dhagahamu isinii gochuu ni danda'a garuu murteessaan qabsoo biyya kamiitu uummata saba biyya keessa jiru akka fakkeenya guddaatti qabsoo 2014 irraa 18 deemaa turte nu warri biyya alaa jirru sagalee taanee fi jirra akkasiin dhageetti godham yaalamee jira garuu jijjiirama ka fide qabsoo biyya keessatti ta'aa turte maaliif waggaa 23 achi dura otoo isaan biyyiin socho'in hiriiruma irra turre biyya alaa kanatti wayyaaneen waggaa 23 hiriira keenyaaf gichan sochoone kan isii sochoose eenyuun gaafa qabsoon biyya keessaa kan qeerroodhaan qindooftu sun sirritti qindaa'ee
even addunyaanu Oromoo malee sabni biraan jiru sadarkaa jedhu geessa jechaadha. So humna biyya keessa jiru namni akka laayigutti ilaaluu qabu. The most determining one murteessaan bilisummaa sabaatiif bilisummaan kophee miti shamizii miti kootii miti alaa bittee fiduu hin dandeettu. Si deeggaruu ni danda'an murteessaan garuu uummata biyyaati. So ammas in the long run yeroo dheeraa keessatti nuuf murteessaan humni Oromoo ka biyya keessa jiru daangaa malee jabaachuu qaba. Ka kanaaf ammoo xinnisa ta'u uummanni keenya kan ala jiru yaadaan sagalee isaatiin diinagdee isaatiin warra biyya keessatti qabsoo hadhooftuu gochaa jiru bira dhaabbachuun akka malee barbaachisaadha. Furmaanni karaa saniin dhufa nuti immoo sagalee ta'uu ni dandeenya. Fakkeenyaaf sagaleen keenya kun mootummaa cunqursaa irraa gargaarsa akka dhaabu faayidaan isaa gurguddaan mootummaan Ameerikaatiif mootummaan Abiyyi fakkeenyaaf yeroo ammaatti waliigalteen qaban. Kana keessa tokko guddaan hojiin guddaan kana jijjiirama fide sagalee asitti dhagahamu kana jechaadha. So gargaarsa diinagdee yoo dhaabne dippiloomaatiikaalee akka mootummaan sun maqaan isaa hin tolle yoo goone uummata keenyarraa cunqursaan adeemaa jiraachuu yoo beekan gargaarsa guddaa uummataaf ta'e jechaadha. Hiriirri nuti biyya alaatti goonu sagaleen biyya alaa deeggarsa silaa mootummaan biyya sanii argatu kan diinagdee haa ta'u kan dippiloomaasii dhaabuudha. Kana irratti immoo galgalaa ganama hojjechuu warri biyya alaa jiru dirqama qabna. Maaliif lubbuu kennaan jirru diinagdee gurguddaa akkasuma baasaan jirru namni hundumtuu hiriira irratti bahee sagalee uummataaf ta'u irratti hojjechuun akka malee barbaachisaa jechuu barbaada. Galatooma Obbo Jamaal Addis Afiyoon dabaltee jiraatiif. Waan baay'ee Obbo Jamaal jedhee jira. Irra guddaan nuti amma awarenessuma uumuudha. Uummanni keenya akkuma shari'aa keessatti illee amantii keessatti illee wal yaadachiisaa jechuun jirtu takka uummatni tokko hawaasa jala deemuu qaba. Communitiin fakkeenyaaf amma mataa uummataati nuti wanni godhuu qabnu uummata kana yaadachiisuu akka hin dagan namni dagata jedhee yaadu gugaan kana jiru namni dagatee jira jechuuf yaamiti. Haa ta'u garuu wali dhufeetiitu waa fida nama tokkoon akka nama tokkootti mana keessa teenyee hidhii xuuxuudhaa fi yaadda'uu fi itti rakkachuu qoftiin nun baasu. Bakka silaa barbaachisaa ta'etti yaada barbaachisaa ta'e irratti walitti dhufnee wal utubnee wal deeggarree maaltu mala jennee irraa haasa'u. Uummanni bakka jirutti bakka amantiittis bakkuma takkatti illee irraa akka haasa'u maal godhuu qabna. Akkuma hawaasaatti uummata keenya karakkachaa jiru kana yoonuma haaluma siyaasaatu dhiisne akka hawaasaatu maal godhuuf qabna akkamitti qaqqabuuf qabna. Kana uummanni akka irraa marihatu awarenessii uummata keessatti uumuu irraa marihachuu qabna. Nama tokkoo fi lamaanumaa godhuu hin dandeenyu walitti dhufnee irraa marihannee mala dha'uu qabna. Kan kara siyaasaa akkuma Obbo Jamaal jedhan ta'ee osoo jiru dhibbaan mootummaa irratti uumamu sagaleen nuti asii fuula addunyaa duratti agarsiisnu bu'aa guddaa qabaachuu osuma beeknu akkuma hawaasaattu maali malli kajuu mari'achuudhaaf namni walitti dhufuu qaba. Kanammoo community uummata Oromoo kan mataa uummata Oromoo ta'ee deemuun kanaatiitu yeroo hunda waan akkanaa irratti hojjechuu qaba kajuufi. Galatooma Addee Safiyaamee gara Obbo Jamaaliitti deebi'aati. Obbo Jamaal yeroo hedduu hiriirri uummanni Oromoodhaa biyya alaatti godhu sagalee hanga barbaachisu yookiin dhiibbaa hanga barbaachisu san godhee mul'atu. Bu'aa ni qaba. Bu'aan isaa immoo akkasitti bu'aa dhiibba qabeessaa miti. Sa'aatiin kallattii adeemsa keenyaatti jijjiirru qabsoo Oromoo keessatti gaheera jettanii yaaddu isin? Baay'ee galatoom. Jedhee jira duratti haasaa kee keessatti yoo laaltee jiraatte waggaa 23 wayyaanee gaafa aangoo irra turte 2014 dura hiriiruma bahaa turre. Ani mataan kee nama hiriira bahaa ture keessaa yeroo akkas yeroon dheeratu jechaadha. Hiriira bahaa yeroo turtu kana gariin nama hiriirri faayidaa maal qaba manatti haa galu warra siin jedhu jira. But everything wanni walirra daddabalamaa deemu martinuyyuu namni si dhagahu namni si laalu uummanni kun rakkateeti malee akkasiinii miti kan jedhu waggaa irraa waggaatti yoo ati baatu hubataa deema jechaadha. Akkasumaan guyyuma takkittiin har'uma gootee wanni har'a argattu hin jiru. Guyyuma jireenya keessatti illee akkasuma jireenya dhuunfaa keessattis har'uma gootee har'uma wanni hundumtuu hin dhumu. Tokko hiriirri yeroo san godhamaa ture ka waggaa 23 sun hamilee saba keenyaa akka inni tikfamu godheera. Sagaleen isaa immoo biyya alaatti akka dhukkaanfamne akka hafne taasisee jira. Deemee immootu warraaqsa qeerroo akka biyya keessa jiru saniifis sababaa guddaa ta'eera. Because sabni tokko yoo abdii kutate completely qabsoo irraa galee gabrummaadhaaf qaadimuu danda'a jechaadha. Akka akkas hin taane wanti taasisu guddaan bakka namni dandeettii hiree qabutti sagalee uummataa ta'uudha. So yeroo qabaa inni jirti sun most probably hiriirri yeroo qeerroon baatu hiriirri jirtu godhamaa turee fi kan achi dura ture walqixa impact hin qabu. Maaliif lamaan waliin deemu waan ta'eef yaaddattoota bara 2016 fakkeenyaaf hiriirri biyya alaatti godhame it was ground breaking. So mootummaan TPLF
alaa fi keessanillee akka jibbaan irra jirtu sabnis immoo ka biyya alaa jirus ka biyya alaa keessa jirullee laalee kan ala jiru kunis guddinaan lakkoofsa baay'inaan hirmaate. So yeroo bakka tokkotti wanti tokko ta'u inni kunillee enerjii argata jechaadha. Yeroo qabaannee hojii irratti yeroo hin qabu. Garuu ammoo hamilee namaa kakaasuuti irratti walii hidhama qaba. Inni biyya keessa jiru baay'ee jabaa ta'e ka alaatillee isa san deeggaruudhaaf waliin hedduminaan namni baha. Inni biyya alaallee yoo jabaa ta'e ammoo ka biyya keessaallee taa'ee ilaaluun barbaadu walii hidhamiinsi sinerjiin kun jiraachuu ni danda'a. Achirraa kanaaf haalli yeroo murteessaa ta'uu danda'a. So yeroo uummanni akka malee dararamu baay'ee dubbiin bira tarte wanni itti gootu trigger point jiraata jechaadha. Uuma xiqqoo tokkotu iyyuu the single stroke breaks the camel's duuda cabsuu danda'a kan jedhu jechaadha tokko. So sadarkaan amma bara 2014 irra turre har'a irra jirru har'a irra caalaa hamaadha Oromoodhaaf. Bara san hiriira kaasee inni Oromoon lafarraa buqqaamee zabanyaa namaa ta'ee baratee hojii dhabee rakkoo guddaa keessa ture. Ammas sanuma deemaa jira irra caalaa sirumayyuu Oromummaan haa baddu warra jedhu dhufaa jira jechaadha. Kanaaf yeroon isaallee yes ni barbaachisa. Haalli mataan isaa akka uummanni kaka'u godha. Amma immoo haala amma jiru kanatti kaaba Itoophiyaa san keessatti waan deemaa jiru argaa jirtu waraanni babal'atee naannoo hunda gahaa jira. Adeemsi isaa eessaaf hundumtuu irratti wal fixu Oromiyaadha. So yoo achitti bifa birootiin ka goola bumta fakkeenyaaf amma waa'ee karaa nagaatiin dhimma Itoophiyaa furraa waan jedhu kana jira achi keessa Oromoon keessa hin jirtu. Resolution amma duratti kaasan keessa yoo agartan waa'ee Oromoon dubbatu. Waa'ee national dialogue kanallee yeroo kaasan northern Ethiopia jedhee irra deddeebi'an. So amma Oromoon yeroo ammaa kanatti sagalee isaan dhageessu taanaan will not be at the table. So bakka silaan dhimmi murteeffamuu deemu irratti murteeffama malee nuti yaada argachuu hin deemnu jechaadha. Yaada keenya kennachuu hin deemnu jechaadha. Kanaaf akka kun hin taane sabni keenya gabbahee sagalee isaas dhageessisuu qaba, walitti dhufees mari'achuu qaba. It is very much timely. Tokko yoo waraanni sun bifa injifannoo gurmuu tokkootiin dhume Oromoodhaaf gara lachuun tolu. 100% kana beekuu qabna. So akka kun hin taane Oromoo walitti dhufee hiriira bahee waliin mari'atee humna Oromoo akkamitti cimsina kan jedhu yeroo gaafataa yeroo kana keessatti Oromoon bakka jiru hunda biyya keessaaf biyya alaatillee walitti dhufee mari'achuu hiriira gochuun akka malee barbaachisaadha. Of course wanni martinuu yeroo isaa qaba. Yeroon ammaa kunis hiriirillee look wanta akka waan Oromoon godhuu hin qabne jira. Kana malee kanan ta'u wanni jedhu hojiin qabsoo keessatti gaarii miti. Because wanni martinuu qabsoodhaaf mooshaa ta'u maraa itti fayyadamu nurra jira. Hiriirallee baha ka qawwee qabatus kan rasaasaa agartee diina lolus lola isaafis diinagdee ta'a sagalee ta'a hojjechuun nurra jira. Optionii jiru maraa itti fayyadamuu danda'uu qabna malee isa kana malee isa kun hin ta'u yeroo akkanaatti waliin jechuun I think namoota fakkeenyaaf duula deemuu hin dandeenye ka bosona seenuu hin dandeenye hiriira deemuu ka danda'an isaaniin dhiisuu jechuun karaa miti. Akkuma kun kan humnaan hojjetu inni karaa nagaatiin hojjetullee hojjechuun akka malee barbaachisaadha. Every time yeroo hunda ifirtii kenna godhuun gaariidha kan jedhu barbaade. Galatooma Obbo Jamaal mee addee Safiyaa isin hiriira guyyaa boruutiif yaamichi isin hawaasaa gootan maali? Waamichi nuti hawaasaaf goonu uummanni keenya uummanni Minisootaa keessa jiru uummata guddaadha. Uummanni Minisootaan bu'uura community biyya alaati. Communitylee biyya alaa keessa jiran keessaa communityin uummanni hawaasni uummata Oromoo kan Minisootaa jiru hawaasa guddaadha. Wanni asitti tolee wanni asitti bu'uurfame community hundaafuu fakkii taati. Uummanni keenya kanammoo sirriitti beeka. Arra waan nuti haareetti itti himnu miti. Kanaaf barbaachisummaan isaa hedduu akkuma Obbo Jamaal amma tuqe barbaachisummaan hiriira boruu kuni waan jala sararree akka laayyootti ilaalluu miti jechuudha. Bahuu qaba. Maaliif haalli itti addunyaan ammaan tana ilaalaa jirtu, haalli amma biyya keessa deemaa jiru, akkaataan community'n addunyaa itti ilaalaa jirtu waa'ee Oromoo kana irra deebi'een tuttuqu Obbo Jamaal tuqee jira. Kana irratti nuti maal godhuu qabna? Fakkeenyaaf amma ati kaastee turte maali bu'aan inni qabu jette hundinuu fakkeenyaaf miidiyaan bu'aa qaba. Akka miidiyaatti hiriirri bu'aa qaba, waraanni bu'aa qaba, diinagdeen bu'aa qaba, hawaasni walitti dhufee mari'achuun bu'aa qaba. Kun hundi yoo wal simate kan qabsoon teenya bakka ga'uu dandeessu. Tokko irratti dhiisuu qofaa miti. Kanaaf hiriira kanarratti argamnee sagalee uummata keenyaa ta'uu qabna. Arrarraa eegaluu qabna. Itti fufnas kana beekuu qabna. Uummanni Oromoo keessumaafuu wanni dhaamuun dargaggoota keenyaa fi dubartoota. Dubartoonni ilmaan keessan abbaa manaa keessan qabaatii gabbaasaa hiriira kanarratti. Maaliif jennaan murteessaadha. Hiriira kanaatitu murteessaadha. Sagalee keenya dhageessisuu qabna. Akkuma hanga ammaatti tuuxan hiriirri durarraa hanga ammaatti hojjetamaa ture. Humaan hojjannee homaa bu'aan buusne jechuun dandeenya. Bu'aa hedduutu
buufamee jira. Fakkeenyaaf amma Minisoottuma keessatti yoo fudhatte yeroo dheeraadhaaf uummanni Ameerikaadhaa uummata Oromoo kana akka saba biraa wajjin waliin nu maxxansanii beekan. Maaliif fakkeenyaaf yoo saba Somaalee fudhatte aadaan teenyaa fuulli keenyaa akkaataan itti wanna jennuun wal fakkaata. Irra guddaa keenya akkasitti beekan. Erga hiriira kanaati keessumaahuu eega bara lamaan dabre kana highway cufuudhaan naannoo adda addaatti argamuudhaan uummanni Oromoo kumaatamaan bahee if mul'isuudhaan moor akka uummanni Oromoo as keessa beekamu godhe. Kunilleen hiriirri ammaa kunilleen barbaachisaadha nurraan hafinaa jechuu barbaada. Obbo Jamaal isin akkamitti yaaddu? Baay'ee galatoomii anillee akka itti ilaalu Minisootaan waan isii madaalu hojjechuu qabdiidha. Biyyi keessa uummanni keenya ka jirullee Oromiyaa xiqqootti nu beeka. Addunyaa guutuu keessa hawaasni Oromoo ka baqatee jiru Oromiyaa xiqqoodhatti Minisootaa beeka. Waan jechaa fi ilaalcha uummanni keenya Minisootaaf qabu kana guutuu danda'uu qabna kan jedhu nan mul'ata. Kan ammoo guutuu ka dandeenyu sagalee keenya qaama keenya hojii keenyaan nu martuu uummata keenyaa fi sagalee ta'uudhaaf hiriira kanarratti daangaa malee barbaachisaadha. Keessattuu iyyuu wanni addunyaa keessatti diffiit godhuu qabnu tokko guddaan namni Oromoo kan itti gaafatummaan itti dhagahamu addunyaan tun wanni isiin burjaajofteen soba hin jirreen kan amma biyya bulchaa jiru Oromoodha. Maalii fi Oromoon hiriira bahaayyuu ka jedhu kanaan hawaasa keenya burjaageessuu hedduu yaalan. So kana akka dhugaan ta'in inni kun akka dhugaan ta'in kan nuti uummata addunyaa amansiisuu dandeenyu lakkoofsa hedduminaan baanee lakki kun Oromoon kana malee isa sobaan jedhamu sanii miti kan jedhu agarsiisuu danda'u nurra jira jechaadha. So walumaa galatti wanni hiriira kana akka malee barbaachisuuf uummata biyya keessa jiruuf hamilee ta'uun hamilee qofa miti ammoo tuyyuu sagalee isaanii ta'uun akka malee barbaachisa. Matama keenyaafuu bilisummaa kana uummata biyya keessa jiru qofaaf akka qabsuuf nu mataan keenya asittuu dararamaa jirra. Namni martinuu fira qabaa, aanaa qabaa, obboleessa qabaa, bakka irraa dhalate qabaa, yeroo biyya bilbiltu rakkoo uummataa hin dhageettaa, kun beelaan, kun rakkoodhaan. So bilisa taatee jiraachuu hin dandeettu. Hojii hojjetaa jirta malee you are suffering. Biyya kee yaalaa namni keessa jiru kun Oromoo uummatammaan isaa tiraawumaa keessa jira jechaadha. Kana keessa karaan nuti bahuu dandeenyuun walitti dhufuun sagalee walii ta'uun hamilee walii ta'uun uummata keenya jajjabeessuu barbaachisaa. Hiriira kanarratti akka namni martuu baay'inaan hirmaatu barbaanna. Hiriira kana qofa miti mootu koreen boordiin amma filame kun karoora gurguddaa qabna. Gara dhimma 11 irratti hiriironna karoora baafne irra akkuma adde Safiyaan duratti jetti yoo danda'ame ji'atti yeroo tokko xiqqaate uummanni keenya walitti dhufee rakkoo isarra jirtu kaasiis ka biyya kanaati ka biyya alaatti akka waliin mari'atu karoora guddaa qabna. Hiriira kanarratti ammaaf nu haa argamanii achiin booda immoo mariin keenya itti fufichaadha hawaasaa wajjin namni martinuu itti gaafatamummaa ofirra fudhachuu qaba. Namni quba itti qaban hin jiru qabsoo Oromoo keessatti. Anis mataan kiyya qofitti qabee ani maal godhee maal buuse hawaasa kiyyaaf gumaacheera waan irraa eegamu yeroo kiyya kenneera saantimii kiyya kenneera sagalee ta'eera jedhee namuuf gaafatuu qaba. Mana teenyee immoo sun dhufuu hin danda'u walitti dhufuun akka malee barbaachisaadha akka naafne kan jedhu jabeessuu barbaada. Galatooma Obbo Jamaal Addis Afiyyaa isinis galatooma gara sagantaa sona guyyaa irratti argamu keessaniif. Baay'ee galatooma. Egaan kabajamtoota daawwattoota miidiyaa Oromiyaa 11 mariin sona guyyaa har'aa kan waa'ee hiriira boruu irratti taasisaa turre waldaa hawaasa Oromoo wajjin kanarratti xumurama. Sagantaa sona guyyaa birootiin hanga walitti deebinuuf nagaan nuuf jiraadha. Oromiyaa 11